Rabbiin umurii si dheeressee utuu gammoojjii keessa busaan si ajjeesin utuu rasaan si diinaa si ajjeesin utuu jawween si nyaatin utuu dhibeen gammoojjii si ajjeese as ga'u keetiif waaqa galanni haa ga'u ammallee umurii dheeraa nuu jiraadhu. Ifaa jeeteetiin waa'ee Oromummaa kanneen odaa godhannee alaabaa gadaatiin babbareednee Oromoonni garaagaraa wal geennee as jirra afaan kennamu miidiyaan kun hin banamu duusin qabsaa'uu baattanii. Namni herreguu qaba ifaajee qabsaa'ota kennaa kanneen. Uumaa Rabbiin fuudhee waa'ee Oromoo gabbuuse itti fakkaata. Wannuma Oromoo adda namni sochoofatu kan. Warrumaan amma afaan Oromooti waajjira keessa hojjetu mootummaa amma dhaabate kunu walitti cimmifattee ifaajeen ilmaan Oromoo qabsaa'ota Oromoo as ga'e malee akka salphatti dhufee namni badhaasa nuu kennanii miti. Ifaajee isaanii ta'uu nuu galuu qaba. Namaan galu yeroo baay'ee hojii namaati ammallee umurii dheeradhu yeroo jiraadhu reediyoo irratti yeroo bosonni seeroo adda addaan dhagayaa sibiree kasiiroo akkuma beekamu reediyoo irratti yeroo hedduu sirba keessattuu sirba amma looshan dalaa jedhamu kana yeroo hedduu irra kaaya simbirtuu barii irratti akkasuma reediyoo Itoophiyaa irratti yeroo hedduu waa'ee kana dubbata galatoomii atis baga nu jiraatte baga waliinuu har'a jiraannee har'a geenyeen isiin jedha galatooma isii tana waa'ee isaa xiqqoo mataa siidha naa kaayadhu shibbiree bunni illee nasiif nuti foolonni akkam yaa'imi bunni eessa ga'e haasofnu takkaa heddumaamee kunillee nu eeggata waan ta'eef mummurataatuma gaggaballee baanee bakkuma jiru kanarra atillee naa qabatta achitti kana mee takkaan umuraa yeroon isallee guyyaa yaanaa waan kana mimmi'eeffannee afaan eebbaan lafummaa naa kennitan duratti yoo dubbadhu miti eebbaanuu jalqabu irra ture ammallee si malaalatu anumatti daabboo kana eebbisu. Hedduu galatoomi. Mee wallee kana bara kan baaste nuuf himi. Geessa ture jalqabni isaatii eegas immoo albamatti kan ba'e immoo gara 1983 akka lakkoofsa Habashaatti jechuudha. Gara seensaa mootummaa coomsaa keessa jechuudha yookiin 1991 akka lakkoofsa Oromoo. Baga nu afeersiste gaafii teetitti aantan illee ni qaba. Suutemtuu jalqaba akkamitti wallee jalqabdee iyyuu maalirraa kaatee suuteen qabsaadha qabsoo keessatti gurra qaba baay'ee beekna. Wallee akkamitti akka suuteen jalqabee anis silaa beekuu barbaada. Wallee kana yoom akka sirbe silaa atuu gaafatti nu hime. Wallee kana qofa osoo hin ta'in suutemtuu yoo wallee jalqabde mee ati sirboota albamaan qabdamoo kanuma qabsoo kana achi booda dadarbatte moo sirboota gamii qabda ergaa walleetti makamteeyyuu ka jedhu lamaan tana ofiis gaafachuu barbaada. Isarraa kaafe immoo bara simbirtuu bariitirraa qabee reediyoo afaan Oromooti irratti nulleen irratti shaakalaa ka guddanne shibbiree kasiiroo har'a carraan kun waliin keessummaa godhee teessisee jira har'a keessummaa kiyya taasisee maqamaaf keessummaa malee anuma wajjin gaazexeessummaa hojjetaatiin xumurraadha qophii kana. Sirba looshattilaa kana afeeruudhaan kan rakkisaa ture ijoollummaarraa shibbireedha inumayyuu suutee caala kan waa'ee looshattilaa nutti. Irra deddeebiif defaadha. Bilbilli keessa namaan seenu malee osoo reediyoo Itoophiyaa irratti bilbilluun jiru xalaa isinitti ergine yoo sirri namaan dubbistan garuu xalaan isin biran ga'u isa booda walitti dhufna waa'ee sirba kanallee waan baay'ee nutti himuu dandeetta amma suuteen tagaa fadhetan himee ati immoo sirritti immoo nu himta sirba suutee jalqaba irraa kaatee nu afeeraa baate
waan istuudiyoo keessatti sirbaa wal qabatillee isin mudatu hanqinnis bara san jiru akka bara kanaa sirbis bash waan jiru itti fakkaatu kana mara of qopheessa dagasi yoom sirba jalqabde suutanii sirboota meeqa qabda garra bareeda gaariidha ani sirba turee jira mootummaa dargii gara dhumaarratti hin jalqabee sirbi kun dhalootumaan ijoollummaadhaan aadaa taphachaa turre yeroo loon eeynutti yeroo maal jennutti barumsarra yeroo turretti yeroo adda addaa akka aadaatti jira sirba haa ta'uuti immoo gara akka lakkoo isaa bishaatti 78 gara ta'u gara xumura gartee mootummaa kufaatii mootummaa dargii naannoo san keessatti dirra dhawaan ture dirra dhawaattiin sirba kana warreen akka Kadir Said faa Adam Haaruf faa Abdii Qophee yookiin Abdii Mahammad faa waliin taaneeti magaalaa dirra dhawaatti halloo daawwee faa taane isaan yeroo san jira waa babarreesseetuman isaanitti dhiyeessaa ture wanti kun sirba ta'uu danda'a jennaan sirbi ka biraan jiru kanuma kanaafuu itti fufi jedhaniiti na jajjabeessanii sirbi kun yeroo sanitti sirbi jalqabaa loo shantalaa sirba jedhu kana faa kana kaatti sirba ta'uu danda'a jettee gaafatti loo shantalaa kanuma shantalaa kana sirba ta'uu danda'a eenyu gaafatte gaafas Abdii Mahammad yookaan Abdii Qophee faa Abdii Qophee faa gaafadhe mootii sirboota jedhe lachuu Abdii gaafannaan isuma kana jedhanii walaloo waan jirus irratti sirreessanii yaadaloo immoo Kadir sirreessee isuma kanaan gara sirbaatti seenee keessattuu immoo gara baandiitti bara 1983 yookiin immoo akka lakkoofsa Oromootti 1991 mootummaan coomsaa dhaabbatee yeroo mootummaa coomsaa san immoo baandii caffee gadaa yookiin hawwisoo caffee gadaa kan jedhu isteejii namni artistoota Oromoo taatan hundinuu waamicha adda bilisummaa Oromoo isinii godhe fudhattanii gara qabsootti haa dhuftan kan jedhu magaalaa dirra dhawarraa gara Daddaritti ceenee magaalaa Daddar keessatti immoo adda bilisummaa Oromoo yeroo sanitti immoo jaallee Nadhii Gammadaatu ture waajjira san kan geggeessu inni hawwisoo caffee gadaa kan yookiin baandii caffee gadaa kan jedhu ijaaree ijoollee bosonarraa dhufanii fi ijoollee magaalaarraa dhufte walitti dabalanii baandii caffee gadaa yookiin hawwisoo caffee gadaa kan jedhu hundaa'ee isteejii achumatti eegalee jechuudha. Kanaafuu achirraa immoo eegas booda immoo sirbootuma qabsoo warreen akka goota dhiiga isaatiin qabsoo magarse akkasuma immoo yaa fakkaatee bulaa loltuu bilisummaa akkasuma sirboota hedduu sirba caayaa baa'oo jedhu fa'aa sirboota hedduu warraaqsaan uummata keenya dammaqsuu kakaasuu lafti Oromoo Oromiyaa ta'uu Oromoon immoo inni bahaa inni kibbaa inni kaabaa inni jiddu galeessaa hundinuu Oromoo ta'uu isaatii fi tokko ta'uu isaa barsiisuu jalqabnee achumatti leenjii waraanaattis fudhannee kanaan booda miseensa adda bilisummaa Oromoo taanee qabsoo ittuma jirra jechuudha bara dheeraadhaaf. Eertiraan si baaste akkasitti faanti. Beekuma gahin hin jirru lafti Oromiyaa tun keessatti gammoojjiin keessattuu naannoon Harargee kun gammoojjii Harargee Baalee asiin Arsii kana keessattuu bal'inaan irra lafoota akka bookee xiqqoo bookee guddoo jedhanii Harargee tana keessatti yaaman gow lafa jedhan akkasuma immoo qumbii jedhanii raammis kana waabeedhaan jala kana hundaa'u lafti itti gartee nuti yeroo sanitti boqqolloo sana tumannee shumoo nyaannaa shumoo kana maal godhannaa yeroo san lafti nuti keessan soso'iin jiru jechuuf iseeyye. Ati hawwisoo faana sochootu moo san hidhannumaan deemta? Hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun waa lama qaba jechuudha. Akka hawwisoottis waraanas ni eebbisaa, dabballoota jiranis ni eebbisaa, ni dammaqsaa, uummatas ni dammaqsaa. Leenjii waraanaattis fudhatee waan jiruuf hidhannoo guutus waan qabuuf jecha yoo lolli jiraates lolumatti hirmaachuu yoo ammoo iddoon itti taa'anii eebba yookiin ammoo ayyaanni jiraates waraanas bashannansiisu waa lama hojjete jechuu yeroo sanitti hundaa'uu hojjenna jechuudha. Waraanaanis akkasuma immoo waa'ee aartii yookiin hawwisoos uummata keenyaafis waraanaafis dammaqsuu kanarratti sochii guddaa godhaa turre jechuudha. Carraan naa kennee amma haasaa kee keessatti nama guddaa tokko maqaa naa dhoofte eega maqaa dhoofte iyyuu carraa kanaan biran darbu ani si gaafadha. Nadhii Gammadaa wajjin nama hojjetee jechaadhaati amma akkanatti himtutti. Nadhiin nama akkamiiti amalli isaa geggeessummaan isaa?
Nadhiin nama yoo dhugaa dubbanne nama gartee jaarraa kana keessatti Oromoon argachuu hin dandeenye nama gaarii nama bashaasha nama amala gaarii qabu jechuudha. Waan si ajaa'ibsiisu nadhiin sabaaf sablammootas kun Oromoodhaan jiru tokkummaa Oromootis nama jabeessu. Keessa bahee dabree immoo nama sabaaf sablammoota jiru gaaf tokko ni yaadadhaa niitii wayii saba biraati ijoollee waraanaattu dhufee namni nu sodaachisee waan jiru ijoolleedhaan natti seenanii na sodaachisanii akkana jettee himannaa waajjira adda bilisummaa Oromoo dhuftee isatti himattee jechuudha. Waajjira adda bilisummaa Oromoo kan naannoo sanii yeroo san Jaallanadhii ture. Jaallanadhii makiinaa isaanii keessa kaa'anii ijoollee waraana san jiru nama kuma meeqatti lakkaa'amu hiriiraan dhaabanii mee namni miidhaa sirra geessise yookiin eda si sodaachise eenyu himadhu jedhaniini akkasitti niitii sun afaan Amaaraa dubbatti afaan Amaaraa kanaan eenyu namni si sodaachise as keessaa beeyta baasi jedhaniini deemtee bakka hunda naannoytee nama san argachuu hin dandeenye ka jedhu waan dhabdee niitii san akkasumatti sabaaf sablammootaaf rifaatuu fi kabajaa ilma namaati. Roorrifamuu akka hin qabne sabni biraallee akka roorrifamuu hin qabne waraana sana irrattis dubbatee akkasumatti waajjira geessanii waan barbaachisaa ta'e isiif godhanii isis tasgabbeessanii rakkoon hin jiru si cinaa jirra jedhanii jajjabeessan nadhiin nama akkasiiti jechuudha. Galatoomii dureetti achumammee shibbireerraa namni kun nama sirboota jara kanaa wajjin sirba muraasa barasan jirtu keessa sirba suutee fa'a mee mudannoo barasan istuudiyootti sirba wal qabatanii qabanillee yoo ta'e dureetti achumaan shibbireerraa nu haafuutu yaada ollaa wal dubbisa achumatti. Amma silaa akka amma jirru kanatti yeroo isin turtan sanitti haalli hundi kanatti mijataadha jennee yaadnu. Biiniif sirbi afaan Oromooyyuu amma yoo gara sanitti ceenee amma of duuba deennee yaadannu waan fagoo mee akkam ture sirbumaan afaan Oromoo kuni akkuma ammaa kanatti affeerramuunsaa wanni jira jechuun affeerraasaa dhiibbaa qaba maaliif affeertee isayyoo artist Suuteen bakki inni jiru immoo beekamaadha yeroo sanitti qabsaa'aa turanii bosona turanii hedduun namaan beeka bakki inni jiru. Kanaafu ammaan tana yoo atiin sirba isaa affeertu dhiibbaan sirra jiru. Keessattuu amma ka jaalala bira dabre sirba nama qabsaa'aa tokko affeeraa jirta. Isaanis dubbatanii jiranii yennaa bacaakaa irra dee'itee affeertu. Maaltu ture? Ulfaadha. Wanna si ajaa'ibu jira. Oduu gaazexeessaan hunduu yeroo sani waa'ee Oromoo hojjate hunduu as dhufee dubbate baay'ee bareedaa ture. Amma durana sirbaa miti be. Waa'ima Oromoo waa'ima maqaa Oromoo wayii waamtee illee hin gaafatamta. Diina maqaan kisii kennama. Diina daangaa hin qabne fayyadanii diinummaa kanallee gireedii maal sadarkaa kennaniif maal goonee yeroo sanii nu akka Oromootti yoo dhuguma nama keetii qaama keetii nama haqaaf deeme si dhukkubsa fayyaan qabdu wanni fedhe wasii guutan maalummaan kee bakka tuqamee jiru si dhukkuba yoo nama taate jira namni Oromoo waa ta'e jira mi'adhallee ufuma akkanumaan akka loonii baay'ee galu jira nama kenna ta'e garuu namni kee yoo miidhamu si biratti ati xiqqoo horiinis yoo horiin tokko dhiiga argee oo'aa miti akka ittiin dhagamne jira achuma hojjetaa kenna gaazexeessaallee ta'e ka garuu waa'ee Oromootii fi kiiloogiraamni isaa 30 galee jira maaf dafa dhaqxi kun jedhanii nu yoo san maal goone kaaseettiin kan fa'anaan jette womaa si lakkaa'u yoo barbaadde kan lafa ol guute kan waaqa galata galchuu qabnaadha. Haadha kilippii lafa ol guute. Ka jiru yommuu akkuma isin gaafatte rakkoodha. Rakkoo. Fakkeenya sirbi suutee hidhamte. Loo shantalaan amma sirba jaalalallee ta'u abbaan sirbe immoo nama akkanaati. Suute. Suutee yoo san suutee yoo san qabsaa'aa Oromoo ta'uun ulfinna yoo san dhaadannoo qabsaa'uun ulfinna jedhama.
yoo sani qabsaa'uma sani hirmaachuun hawwiin kenna waan guddaa waa waaqarraa waan waaqni guddaan sitti mu fakkaata sirbi jaraa waa waaqarraa dhufe fakkaata nutti dhalli Oromoo akkanatti hubatee waan kana waan Oromoo lafa kaa'uun isaan qofa miti hedduutu jira kan Ilfinesh jira kan Abbabaa Bishuu jira kan Abbitoo Kunisiin jira Umar Sulemaan jira gara Baalee godhatte gadi gara Booranaa godhatte Biqilaa Guyyoota jira isuma qofa eebbisaan jira anjara qaamaanu beeka yoosan dhaqqabeera gadaa baandii hirmaachaa turee jira akkam taatarree reediyoo irratti akkamitti reediyoo Itoophiyaa irratti reediyoo irratti kaaseettiin jira yoo afeertan immoo akkamitti gulaalama warri isin sii gulaalan dhufaatti kaaseettiin jira gubaadhaan sirraa gubatoo jedhame gaafa waa'ee abaa'oo namni kaaseettiin dhufee mana muuziqaa madda walaa buutii mana muuziqaa abbaa gadaa jira miti manni muuziqaa lamaan kana ture dura homaan turre kaaseetti dhufa dhokatee dhufa yoo dhufu nu riil teeppi kan jedhamu jira akka aadaa tokko isa garagalchina halkan garagalchina riil teeppii maal goona ijoollee nurra kadhannee baafnee dhossinee fa baafnee garagalchinee isa kenna beekta arkaayivii kenna seeta manni Itoophiyaa reediyoo istiidiyoon Itoophiyaa reediyoo amma Zannaba Worqee bakka jedhamu jiru xaawulaadha riil teeppii garagalchinee achi xaawulaa namni irra deema quban qabu kaaseetti irra garagalchine guban kaaseetti isaa gubatee sirba gaafa gara riil teeppii irra garagalchine MP3 anu ajjijjiire amaddiin abbaa fi xaatiifaan amaddii asii garagalcheera argate xaawulaa jara awwaallee warri nu jibbu daa'imnetoonni gaafa dhufan qophii minaanatti sagantaa akkamii hojjette sirba eenyutti fayyadamte maal taate yeroo mara si waaman hifanne yeroo mara si waaman yeroo mara si qoratan hifanne amma deebinee iyyuu hiriyoota taane warra nu qoratu sirba eenyu affeerte maal jette amma achi sirba isaa kan Abbabaa Bishuu kan biraa kan Kadiir Sa'idii kan salakkaa'ee siin fixu kan warra durii kan warra arfan qalloo maqaa ummata bal'aa Oromootiin baay'ee isaan ulfeeffadha haga du'ee boolla seenu isaan dagadhu wanna isaan achi gadhiisan 50 shubbisaa dur Moqadashoo irraa kaasee gamma garagalchineerra an kenneeraaf 50 shubbisaa wal argine rabbi galanni isaa qabu nu eebbifamnee jirra jara san lubbuun isaan argu Adam Haruun eenyu dhaamsa tokkoon qaba fa'a eenyu garagalche inni 500 gubatee bar harka meeqa guban gaafu gubneemi taqaaxulaa dalle ndeka himatta maannu amatta nu garagalchine kenna yoo gaafa qilleensa irra ba'e toloo badhattu duudee makiinaa waraana ima deebifnanu utuma akkasi qabsoofnu kasuutee kana ijoolleen dogongortee Tarfaasaa Mitikkuu jedhaa turte sagalee isaanii wal fakkaata. Tarfaasaa fi suutee. Tarfaasaa Mitikkuu. Anatu maraatee halkan maraachaa bulee riba dhabe maa bakka jettee mucaa qabachuuf itti ka'e. Suutee dhaba Tarfaasaa inni kenna gimbii jiraame sirbii sagalee isaanii wal fakkaata. Achi ka isaati jennee yoo san ajandaa biraan qabnu waa'ee bashannanuu waa'ee nyaatiif dhuguu waa'ee mamaatii illee quban qabnu waa'ee Orommaatii enna maaltu jira wanni haaromni maaltu dhufe suksuksu galgala waa nyaachuu dhuguu baanasi fakkaate magaalaa baandiin gadaa yoomi sirba Usmaayyoon dhufa laata eenyu dhufa laata kanuma oofaa oolla galgala illee deemaa bulla Finfinnee tana keessa akkasi sirba isaa kennee achi gangalatee reediyoo Itoophiyaa irraa OBN dhufee YouTube irra dhufee wal gahe warra MP3 godhe keessa gara kaaseetti irra garagalchee seef goonee adhaan enne keessa tokko isallee dubbisee dhaannee gaazexeessaa aga isa arge ima jirtaa deeni dubbisee mee sirbuma sannaa jedhee jalqaba suutee adama arge miilota suutee boo'ellee immaan buusee gaafa isa arge dhugaasiin jedha. Anillee suutee hojii mudannoo wayii qaba booda hin gaafadha inni yaadata kaan hin beeku. Achi gaafa isa arge ani rabbiin gadannaa ga'u arras isa argeeni baga si argee itti jigee dhungadheeni ittiin himne maali namichi na dhungatu kana jedhu nan beeku inni Orommaatiin na wal nu beeksisa malee maqaa wal beeku wal dhabuu dandeenya garuu haa ta'u Orommaatiin wal keessa jirranu mara waliin guurreellee wal barachuu irreecha kenna waliin nu fida bakka itti waliin dhufnu hin qabnu irraa kanaaf asii dhagee dubbiseeni waa'ee tokkummaa irratti booda ni himta waa'ee tokkummaallee waa'ee tokkummaa dubbachaa ture isa sirba suutee kennee asiin sirboonni Oromoo durii qabsaa'ota Oromoo qabsaa'ota bosonaatii fi qabsaa'ota asuma karaa nagaatiin jedhanii qabsaa'otu kennee asiin geenne badee ture gubanii turan baay'ee guban maraan jirama hundaan qabna an akka dhuunfaatti harkaa fi dhuunfaa kiyyaa qabama sirba isaa kabiraallee jira amma kan isin beekne hin jira ka qabsaa'ota du'anii fa'aa jira baay'ee kennee jirra kaa'uu qaban bakka jiru seenaa Oromoo jechuun kitaabaan barreessuu qofa miti artiin seenaa qabna ogbarruun seenaa qabna
lafaan seenaa qabna namaan seeraa qabna waa hundaan seenaan keenya ta'uu qaba miliyoona seenaan keenya isa kana walii galle karaa alam ganaadha yoom ragganne ganaadha weellisaan yoom haasofne iyyuu kanafuutu irra jira amma mee Rammoo gaaffii biraa mataa keessa naafee jira beektaa? tole Waan gaafadhu tokko kan inni muummeen bahee wanni barbaadaan ta'eef amma booda deebinee innaa reefuu haasofnu sani uummata keessaa dhalattanii fi sagalee isaanii ta'uu fi waan achi keessa uumama jiru baasuu fi Finfinnee irraa gara Baalee deebitanii turtan. Deebitan sani itti milkooftanii jirtanii. Achi immoo hojii achi fixattanii akkamiin gara natti deebitanii gara ammoo afaan Oromoo hojiitti galtan. tole gaafii gaariidha yeroo baay'ee namni waati gaafii gaafatu gaafii gaariidha miti ani immoo daa'imman isin qabachuu danda'a gidduutti gaafii isii gaafii bareeda akkanumatti qabannee gaafiin nu hunduu si gaafanna maaliif baay'een keenya warra arrasteen kun dhaloota isinirraa onnee kaane waan ta'eef kaleessaa keessa yoo dhageenyu yaadan duubatti deebinee nu yaadachiisa tizita akka jarri jedhu san isa jira kanaaf duubatti nu deebisa yaadannoo kana duubatti deebi'anii immoo yoo caqasan namatti tola arrateette kanaaf waan kalee isin gaggaafan suuteen keenya har'a nu bira jiru kunis har'a waaqni har'aan ga'ee sinsinnii irra jira innis otuma jennu guyyaan har'a wal arginee haasa'aatiin jiru kun ayyaana hordoftoota amantaa kiristaanaatiif guyyaa ayyaana guddaadha ayyaana cuuphaati ayyaana cuupharra jiru bakka jiran maratti akkanatti nullee babbareennee naannoo jiru kanatti televizyiiniin keenyallee ayyaana fakkaatee bifa kanaan isaa wajjin dabarsaatiin jirra carraa kanaan jechaadha warri hordoftoonni amantaa kiristaanaa marti bakka jiranitti baga ayyaana kanaan isaan ga'ee jenna kun kan warri har'aa jennu kaleessa akkam jettanii faafeertu guyyaa ayyaana akkanaa kana mee baga ittiin isin ga'ee hojjetan kaleessa simbirtuu bariirra taa'eeti guyyaa ayyaana har'aa kana baga ittiin isin ga'ee jedhe simbirtuu bariirra jirta. afaan Oromoo waal ta'ee jira yoo san caccabsaniitu jedhu yoo of eeggannoon goonan yoo san waaltiinsa afaan Oromoo asuma irratti gaafa Dooktar Gammachuu Magarsaa fa'a Huseen Badhaasoo fa'a Girmaa Xilawuun fa'a Abbaa Coqorsoo gaafa isaan hundeessan keessa turanillee walumaan dhageenyu yoo san achi caqastoota jennamoo dhaggeeffatoota jennamoo wal fixaa turre isa irrattillee dhaggeeffatoota wayya jenneefillee bashannana yoo jettoo san duruma guungumta jalqaba kabajamtoota dhaggeeffatoota raadiyoo Itoophiyaa irra deemneetiin baga ayyaana cuuphaa har'aatiin isin ga'e isiniin jenna kan kaaba jirtan kan kibba jirtan kan lixa jirtan kabaa jirtan ayyaanni kun kan guddinaa kan badhaadhinaa kan bilisummaa isin haa ta'u jenna. Egaa sirbo adda ayyaana adda walii wajjin as istiidiyootti yaadan faana taatanii waliin kabajaatiin kan turru ani Shibbiree Kasirooti. Egaa ayyaanni kun kan gammachuu akkasii ta'u maatii hundaaf Oromoota guutuu kan biyya keessa biyya alaa jirtan hundaafuu gammachuu isin hawwinee jirra nyaata dhugaatiin ayyaana kana kabajaa kan jirtan jecha uummanni Oromoo kan kiristaanaa ta'uu kan islaamaa kan waaqeffata amantaalee kan hunda kan hordofu egaa garaagarummaan qabu walii wajjin ayyaana kamuu kabajataa oolaa walii wajjin kabajanii ollaa ka jirtanii wal waamaa waliin oolaartan jedheetiin yaada anis yaadaan isin faana wanni nyaatanii dhugan as jiraachuu baatus isin faana nyaataa dhugaatiin oolaa jira akkasuma naa qabadhaa ka dhaggeeffatoota keenya baay'ee isin jaaladha mee weellee tanarra isinii buusaa ayyaana waggaa ayyaantota arga Taaddalaa Gammachuu kunootti isin aansee yaa ayyaana waggaa hundi waggaa si argaa hoomii gaaddisa garbi kun goree nyaataa kun goruuf kaataa mee gorii bira dar mee gorii